عقيدة قبسيسة فتة جناواني توكو خيسة تكون جرة أكاسي ترافاجر دين أمتا يقول دركما دين أمتا تيسو واجب علماء الإسلام كنا تران خسقلين أبو سقلين خطابا خطابا خروحي إسالتي ويجي عقيدة أمتا تيسي بيار راتين جاي توكو توكو إنما أسكيس جرو دعاة جرو علماء جرو عقيدة أمتا تيسني علماء الرافوني جرانوت warra amatuma murasa keessa awwal amana rafuni harka kam muslaka jabeesnu dirqamata jazakumullahu khairan adira khaynya rabbi rahmataha godu ali hundafu rabbi sabriha khinu adu namala ma rahmatan ngone wala kajir tokko numa khais akka afan tokko nutintan akka hasawa tokko hasu akka ulama'in kaban akka sheekh qaraalu leen kabanje warra taasisuutu jira qacello katamina ziima warra ulamaa'ii dabre khaduniyarra jiru shakkee fite ha qabrii jiru lee shak waanin torban kana arge waan torban kana miidiyaa irratti arge wama dur jiruun an arra an torban kana arge sheekh ibn baaz sheekh al-usaymin sheekh al-albani sheekh nukhul huddi rabbi rahmata isaanii haa godhu akka nuti beynuti warra diiniif akka gaarii tattaaffii godhu maali sagaleen an arge maal jedhe akka barbaachisutti warra bid'aan dhoyne warra bid'aa akka gaariitti dhugaatti hin himne isaanillee dhugaan himin du'anii jee namtichi ajallo dhaggeeffadhu tuuta tana namni tokko kajalaa bahu hin jiru hayya wa mayyitan namni du'ees qabrittiin bahu ni shakkama ka du'ellee qabri shakkama ka duniyaa gubbaa jirullee ni shakkama waan akkanaatu keessa keenya jiran anamma miidiyaa kana dura dhaabbadhee waan hunda dirree baasuun barbaadu aqiidaa islaamaa qabnee harkaa qabna qur'aanaa hadiisa harkaa qabna kitaaba ulamaa'ii hundi harka keenya jira wanni guyyaa keessaa roora'a nama fidu takkallee nuun jirtu diin irra sabadha jabaadha wal gargaara haalli xiqqoo rakkataa dhufe janaazaa kana falatti salaan nutti deemnaa qaama warra waan kana geggeessutti maayikii dabarsaa ulamaa'ota hedduu kalimaa isaanii dhaga'uu barbaannu as keessa jira namoota harargee bahaatii dhuftan ka harargee dhihaatii dhuftan oromiyaa guuturraa dhuftan pirezidaantii mana marii majliisa oromiyaatu nu bira jira maaliif usuu diddan maal taatan jool jecha gabaabaa kalimaa gabaabaa majlisa oromiyaa pirezidaantiif yoo kennine nuti hundi nuuf gaya kanaafu obboleessa keenya pirezidaantii majlisa naannoo oromiyaa ustaaz gaaniitti dabarsee sanbooda gama janaazaa kana fala godhutti deemna inshallah jazakumullahu khairan biyya hundarraa bakka buutan isin bismillah yaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akigolu Rabbiin guyyaa har'aa beellama malee asitti walitti dhufame abbaa keenya abbaa Sheekh Jamaal Aliyyi Rabbi rahmata haa godhuuf Rabbi rahmata haa godhuuf Rabbi jannatal firdoos naa kennuuf Sheekh Jamaaliin hangafee maatii isaanii hundumaa ofii hiriyoota isaanii ganda biyya isaan keessaa deeman hundumaafu Rabbi obsaa kennuuf Sheekh Jamaal ilma Rabbi murii adeeres namni as jiru nama hedduutu as jira irra sheekanii Sheekh Watar Sheekh Muusaa Su'aalaarraa hangafee namoonni akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti ustaazon du'aaton hundinuu as jiru abbootiin qabeenyaas as jiru asirraa garuu ergaa gabaabduu daqiiqaa 3 caalle wayii haasa'uun barbaada Inagamaa miti darasoonni harargee bahaa gammoojjii baddaa kan jirtanis as jirtanii miti mee darasoota keenya Rabbi ilmiin isin haa galchu ifa manaa godhaane warruma quxusuu kootiitii irraa hin jalqaba warruma narratti qaarraan jalqaba jechuun darasoota keenya Rabbi ilmiin isin haa ta'u mee namni ilmiin na keessa haa ta'u jettan taa'ame gattaa ilmiin isin keessa haa ta'u Allah ilmiin kun isin keessa haa ta'u warra Abu namni ilmiin na keessa haa ta'u wajjin nama taasi Sheekh Amiin Ibroo malee kasaanii yoo dhaabbates nama ta'a bari Itoophiyaa guutuu tajaajilu jira waan
Kamera apa kamera? Ilmi kamera कैसा था वो कैसा था? काय जी का? सनी बानवर सनी वो रखी सनी Assalamu alaikum. Wanni har'a abbaa sheeka keenyaa akka Itoophiyaatti akka geggeeffaman godhe maali ni beektanii? Ilmi sheeka keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitu ilmiidhaan beekamee abbaa isaaniillee beeksisan. Akkanuma akkanaa miti. Atis abbaan kee akkasiin beekamu maatiin kee akkasiin beekamu har'a carraa qabda. Kanaaf tiiktookii qofarraa utuu hin taane utuu Sheekh Ahmad Watar jiranuu utuu Sheekh Muusaa Swaalaa jiranuu utuu sheekan gurguddaan kun jiranuu ilmi irraa naa fuudhi rabbumaa jedhan kanuma sitti amala. Walii gallaa rabbiin ilmii gahaa isinii haa kennu. Umurarratti ergaan an dhaammadhu guutuu Oromiyaa keessatti muslimni jirtan xiqqaa guddaan rabbii ja'aati. Akkuma har'a ulamaadhaan janaazaan sheeka keenyaa abbaa sheeka keenyaa geggeeffamaa jiru bakkuma cufattu taaziyaan keenya akka shari'aa ta'u sirna amantaa islaamaatiin akka geggeeffamu adaraa amaanaa warri da'awaa gootanis da'awaatti deebi'a. Amma nama akka kiyyaa kana faatu amma majlisa ta'etu gaafa majlisa ta'u hoggansa taane da'awaan ni qannase dhugaa walitti nuu gaare. Kanaaf namuu beekamuu malee beekumsa dabarsuu dhiisee jira. Rabbi sodaadhaa beekumsa haa dabarsinu. Haati keenya abbaan keenya maatii keenya magaalaan baadiyyaan nu eeggata da'awaa gochuu nu barbaachisa. Kanaaf taalimaa fi da'awaatti adeemnu majlisni islaamaa waan biraan dalagu kana booda wanni irratti xiyyeeffatee dalagu eessa halqaan bade eessatti halqaa jajjabeessina eessatti da'awaan jajjabeeffamuu qaba. Da'awaa silaa islaameessuuf qaraane garuu har'a toobachiisuu dadhabnee jira waan ta'eef namuu gara da'awaatti adeemnu gara qur'aanaa gara hadiisaatti adeemnuun dhaamsa kooti. Xumuraatti kuni sheeka kiyya Sheekh Jamaal Aliyyi Asbaanii du'aayii goonaaf akkam jettan ni ta'a miti ni asaa dhufani la kursiyaan irra taa'aa ture sana as godhu taa'u. Allahu akbar. Abshira umam. Allahu akbar. Ilmi adeemu watan ilmi leeku mooshi keessaa ta'u. Kanuba. Yaas, jazakumullah keessaa keessaa ta'u. Assalamu alaikum. Namni sin jaallatan hedduutu jira. Dhaggeeffadhaa boo sheeka keenya Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Muusaa Swaalaa, Sheekh Amiin Ibroo, munashidoonni jajjaboon akka biyyaattis akka Oromiyaattis qabnu as keessa jiran. Har'a garuu du'aayii kadhachuuf hin fedhe cufa jaraatiif akka jettan ni ta'a miti. Sheeka keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitii rabbi umurii dheeraa haa kennuuf. Amiin ta'a. Sheenni keenyas akka isaan nu cufaa'u darasoota keenyas dabalatee hawaasa dhufe kanalleen har'a diin isaan bareechee nullee bareechee bakka kana gaafa dhufnu daawaan beeknaa sheenni keenya har'a naggaadeedhas daa'ilas akkana bakka naami daawaan sun itti fufuu qabaami mitiree har'a ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaasaas jira akkam jettan isaaniif illee du'aayii goonanii taamoo ta'u sheekota dhiifama hojii isaan ila Raayyaan bakka kana naa kaa'ame iddoo kana. Allahu akbar. Allahu akbar. Waya kalli sana manta. Tidak gamami. Yo te sambalen argitan. Abadan. Sanuma tuh ragu deh. Nagudet. Isi Yaman ikut tas. Apa madrasah sini? Amin lah. Amin terjadi lagi. Ini apa madrasah? Apa madrasah anda tahu? Santu lo aja gitu. Mari kita. Assalamualaikum. Ustaz Raayyaa Sheekh Jamaal Aliyyi Sidaan Latalibi. Walirratti kulo Roma obbolummaan maatii ta'anii wal bira jiranii miti. Allahu akbar. Amanaan nuti sirriitti amannu Ustaz Raayyaa Sheekh Jamaal Aliyyi kaleessa biyyi dhaggeeffadhu moo qal'isi duuba mati sodaatu kaleessa asirra keessa dhagee biyyi islaamaatu akkana bokkanami
kaasetta keessa dhaqee biyyi islaamaa ture. Har'alleen daawaa keessa sani bifa haaraadhaan akka kimulee bitan amaanaa ummata musliima Itoophiyaa jedhamu darasoota cufa bakka bu'ee keessaa majlisa Oromiyaa bakka bu'ee amaanaa sirrii dhaammatan haazaa billahi tawfiiq wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan ya mana dan mutum na ga kamar sai Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am sini kami to kecil ma. Hari ini politik apa ini pun politik sama kimikal apa itu atas itu. Apakah itu akhirnya dalam masa berdua? Mukti midam bicate ini mamurama. Midam bicate ganun sanap. Midam bicate. Midam bicate ini mamurama. Midam bicate ini menyata mayukani pacan. Yokan sanyita, wari sanyita ini. Addunyaan kun luar galchuudhaan maal argatte nu dhabuudhaan maal dhabbilaata. Addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hirrifnee beeknaa gaafii keenya hundaan. Har'a kitaaba tokkotu cufamee jechuudha. Guyyaarraa lubbuun nama tokko jechuun kitaaba isaan eega gaafa dhalatan yookaan ga'eessa ta'anii barreeffataa dhufantu har'a cufame. Kitaabni isaanii irratti jaallatame tokkoon barreessan yoo inni barreessan yoo wanni isaan lafanii deeman barreessan malee yoo wanni isaan lafatti dhiifatanii deeman barreessan qofa barreeffama wanni biraa kan isaanii kitaabni irra cufame. Ijoollee dhageessanii kitaaba keenya irratti maal barreeffannu? Kitaabni keenya fuulli har'aa kun lamuun deebi'u amma yoo marqaamaa har'a guyyaa keenya irratti maal barreeffannaa dhagaafiin? Guyyaa har'aa irratti fuula duwwaadha guyyaan irraa. Guyyaan kan kee inni har'aa fuula duwwaadha. Fuula duwwaa kana irratti fuula waa takka irratti barreeffame irratti maal barreeffanna? Subii har'aatiin ulaa banamne hajjamu subii salaata du'aatiin. Guyyaan peejiin irraa kitaabni irraa subii har'aatiin baname. Furtuun guyyaa irraa subii har'aatiin yoo baname maal irratti barreeffannee zuurii si gabaasa gochuudha deemaa jira rabbiin. Fuulli har'aa fuula duwwaadha. Kitaabni fuulli kan nama fuuldura ilaan namni har'a guyyaa akiraarraa akiraatti achi godaanu kitaabni irraa hasaa har'a cufama. Kitaabni nama har'a duniyaa irraa galuu har'a cufama. Kanaaf hamma kitaabni keenya hin barreeffaminitti maal barreeffamnee cufsiisuudhaa deemnaan gaafii keenyaa ta'u. Wanni har'a dhaammannu, warri har'a waliin jennu, addunyaan nu argachuudhaan hin gammadin, nu dhabuudhaan waan gaddituuf hin qabdu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekha waan jettu maal qabda? Majeta. Majeta. Orang Islam, ulama Islam, ayat Islam, udah sekitar ini di sana. Tapi apa dia rais, anak rais jelas di sini apa? Apa dia? Asalnya ini adalah kata orang nama sifat juga. Karena itu orang anak bersisu. Nama ulama jalatu, nama beratot jalatu, nama jaga jalatu. Selana orang ni berat tu dia, kan ni berat. Bagaimana dan ini nalotan. Umri sani arah wagga di bagian ini jirani. Allah sani jirani. Ilman udah jahat kapan berarti sajid ini. Dia sajid kapan ni? Sajid sah sajid kira pular bijele. Udah sajid kira ilman udah sajid sanira. Arah nama dibagi sajid ni je. Nama dibagi sajid kali maka kata mereka sentuh dia. Gammachu bukan nak gema tanah hundar tanah gammachu itu. Isin abbaaqi akana nawajji gaggeessuun irrana gammachiifte jedhan siyaasa. Anilleen isinilleen nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu rabbi isin haa taasisu. Jazaa rabbi isin haa qabalu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah gama zuhrii deemaa jirra. Namoota hedduutu Finfinneerraa nu dhufe. Namoota hedduu nu dhufe kana keessa nama tokko ka isaanirraa bakka bu'u dhaamsa guyyaa seenaati. Nama tokko ka warra Finfinneerraa dhuferraa bakka bu'ee ummata kanalleen sabraa ji'u ustaaza keenya ustaaz Qamar wakkalatanii Qamar Hussein gamanaas bahanii
دام سقبابا حواسا خنان جاني كانتيبا لين دفاجرة جان جنازة ولمانو زور الرتي سلام يا ربي في إن شاء الله بارك الله فيكم نهد دماتي السلام عليكم. تناير دباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من سيجاري؟ ربي أمن تلام ولياسا أمي ربي تمن تمه ورا من تمه نبى أغنى ليه ورا ربي تمن تمه biar ولياسا أرجع نجيب garin أمن ليه garin يا أمي ورا ربي تمن تمه كمان دافين قالني دافين كده حركة والباسة يا أستاذني ورا ربي تمن بسم الله أنا ثاني سير بس ورا ربي تمن تمه نعم ربي تمن ربي أججماني رسوله أميره مار أمير دي سكتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب قرآنك يسوى أجيب رب قرآنك يسد تبارك الذي بيده الملك أنقوم مرت حرك ربي جرام جرا حرك ربي جرا ربي سنولتين الذي خلق الموت والحياة كجرون لهم كدوان لهم إيقا قيار دوات ولن قبل ربي ولي أمد وثنا أميف ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنت وان غاري دچير رتي فجافتي أسر دبرا يجتونان إيقا قيا كنا وان غاري فجافتني ودبرا ملك تجرى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يسوليس بس مدر الله يسموت سوست نقر بيشاي كرايا أفا أماراتي أفا أرمو تجلسوا للدني يسولي كمدر الله يسموت أفا بيتا كانت ويا يشايش اللي سيرغي ومن أفا وقا بايت تنبيتا بيومن يشاليس إيغا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يسولي يسموت سوست نقر بيشاي كرايا علمنا ما قاف الدنيا رديمة واسديت وفاف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وان غاري اكا مسجدا اكا بيري يو اجارتي يده ونسون اكو مجرون اكاونتي سارت ياتو نبي سدو اللي بلاك بوكس متبال ما تسبرالك ورزا يغبال اتش غلاف اكاونتي رد او ولد صالح يدعو له يوخان المغاري دچي كنرتم بفتني تنين اسا دعاء يقول كون امال او علم ينتفع به يوخان امو علمي اكا علماء قردان برسيسني امه فيدو اتش ايغا بانك ان علي أرى ودبرت علم إساني المغاري كجمال إنه هم بساني رني رب ساني أرارو رب ساني أرارو علم دعائي ودوفهم بفتشو وان قدانا يا أبوتي أسكيس سجرتني يا علمان أبوتي إسن كراس فتة أبوتي كيسن قافة دبرتين بودا واي سنر رابر بادن واني سنر رابر بادن قدات يا ربي أباكي يا أراربي جتشو وان جاري إساتات إزارو في وان قنقاري قدو في سر إسان تاجا من جتشا مالي دلقان إساني قيات الرجال قبل أكاونتو تزرقل بلوكونال وان دلقة مالي كون انقطع قوم والمالس كناف علم غاري أكنا علم بيالي فيدو علم نمرا كله هركسيات ودل شيء جمال جراج شو رباته نولي أسيتوفنو علم بيالي فيدو علم الدنيا فيدو ورا لفكنا رت هو بشيء دبر ربنا هاقول ورا علم غاري هو بشيء بياد برسي دبر ربنا هاقولو إيه سلا قويا كنا هرر كي دفنه وامباية كاتنا سلا وامباية وانكاكو تغرشان تما كمثال شنتما فين وفين قويا تو قويا تازياتي صدق أمباية كمنا سلا خوا ولتبنو قويا واتازيا وانت قويا صبريتي تام قل إننا سكنتا براتي ولد بنا هر أف تشنتاتي دفتي أتشجراكي ستهفتو ربي سانيها أرارمو ورا ربي صبرها كنو هرركي قوتو ربي صبرها كنو وفينا قد نكو تنينو لنو كبجاني هم مو نمني سلا وادبا شوفتو
كنت على مكفيه كنا سلف الجرة كاك أستاذ سفيان كاك أستاذ